أنا بدري أحمد نجامة وجيجي سافي هندسة دابة غرغار سنامو مچاياتي أبني غرغار سنامو مچايا كن وجيلي erga hundeeffamee amma waggaa lamaaf deemna. Kana keessatti bal'inaan hojiilee barnootaa fi fayyaa dargaggoota irrattis akkasuma hojiilee hawaasummaa hedduu irratti kan hojjetu. Bal'inaan hawaasa bahaa Harargee irratti bifa wal fakkaataadhaan yeroo hongee yookaan borni hawaasa keessatti aanaalee hedduu gargaaraa turre. Amma immoo yeroo ammaa kanatti hangafa keenya kan ta'e hawaasummaan Booranaa sababii hongeetiin miidhamuu isaanii dhageenye kanaan hawaasa biyya keessaa fi biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan hangafa keenya kanaaf haadurman dandeettii qabdaan gargaarsaa yeroodhaaf waan maatii dhibbaa fudhachuu kuntaala dhibbaa fi digdama jechuudha. Qabatee garana so beelli yeroo namaaf ni kennu namni immoo aadaan guddaan nuti qabnu akka sabaattis yeroo hawaasni keenya iddoo garaa garaatti rakkatu hawaasa kana waliif dirmachuu hawaasa danda'u saniifuu gargaarsa koominitii yaalaa jiran fi isaas qindeessinee kanaan amma uummata keenya Booranaa kanaaf qaqqabuudhaaf asitti argamnu jechuudha. Yuas utang kana me al kabatama media ra dirusi ali kabatama nam saya yuas utang wasirra gartan mal dhugaa dubbachuudhaaf haga rakkinni hawaasa keessa jiru yeroo asirratti arginu kanaaf xiyyeeffannaawwan arganne jechuu hin dandeenyu. Akka dhaabbata gargaarsa nama mucaatti waan lafarra jiru hedduu yaaddeessaadha. Manni kun bal'inaan loowwan qaban kana yeroo rakkoo kanaan darbuudhaaf isaan kana loowwan kana gurguratanii asiin bahime qabeenyi uummanni horsiisee bulaan keenya qabu loowwan kana amma immoo lafarratti irraa arginu loowwan hedduun sababii bona kanaatiin duraa dhumuu isaanii argina. Loowwan iddoo iddootti haala nama gaddisiisu loowwan dhumaa jiru argine. Loowwan sanillee magaalaa baasanii gurgurachuuf illee yeroo yaalanii haalli loowwan dadhaban waan ta'eef gatiillee hin arganne fi loowwan biraas dabree hongeen namoota irratti dhiibbaa fidaa jiraachuu isaa argine haalli lafarra jiru hedduu addeessaa fi xiyyeeffannoo warra mootummaas lammii guddaa waan gaafatu waan ta'eef jirmachuu akka godhamu xiyyeeffannaan akka kennamuuf akka sa'aatii asumaan argallee dabalachuu dan sampai dhaabbileen biroo maal laamtaa fakka dhufanii hawaasa waliin lama kan deeggaran dhaabbileen dhaabbata keessaa kan fakkaatan duwwaan jira. Dhugaadha. Booranni sababii hongee kanaaf bakka hamaa keessa jiraachuu argine. Kanaaf sabni hangafni kun dirmannaa keenya barbaada. Dhuunfaanis jaarmaaleen gargaarsaa hedduun biyya keessaa fi alaas jiran dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennanii booda bo'oo miti. Dhugaadha rakkoon kun yeroo ni dabra. Yeroo rakkoo kana immoo qaama hawaasaa hedduu gargaarsa keenya barbaadu waan ta'eef dhaabbileen jiran hunduu xiyyeeffannaa kennanii hawaasa kanaaf akka dirmatan ergaa dabarsuu barbaada. Mee abbuu qasillee dhaabbatu kan waliin deemu jirta si argine mee kanaan wal qabatee yaadda warra kan waliin hojjedhu warrumatti jaarsi biyyaa kan nu bira jiru malee si namooti baay'een karaa kanaan si waliin hojjetanii dhagaa kan nu kennanii nu bira dhaabadhu jedhanii akkanaan isaan bira dhaabachuutu deemu jira. Dhuguma yoo akkuma yuunivarsiitii Booranaa keessatti horii taa'ee dubbiin buufatamte rakkoo guddoon uummata nama harka qabdu rakkoo ulaammoo lubbuu namaati. Horiin yaadumate yadabre ajirulleen abdiin qabu amma qarwanni dhibboo gadabree reelleen hoolaalleen cuutu raachuu jira. Wanni roobaan malee wanni herregatanii abdatan guddoon hin jirtu waaqum malee wanni karaa kanaan namni dhaqqabaan jirtu
Tanaafi lubbuu isaanii hambisuuf uummata kan lubbuu isaa baraaruuf namni addunyaarra jiruuf namni biyya Itoophiyaa keessa jirullee kamuyyuu birmachuu malee jenne guyyaa gaafasi buufanne kaane akkuma tilleen beektu uummati Oromoo oolaa ganne sadaffaa keessa jiru Boorana kana gargaaruuf yeroo baay'ee qabsoo guddaa tolchee gargaarsa guddaa akka inni kennu hin beekne. Karaa adda addaatiin gargaarsa kunin fakkeenyaan